Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka hordoftoota walaa buutuuf jirtu kaayoon walaa buutuuf isin bashannansiisuu, isin bohaarsuu fi isin barsiisuudhaaf kophaa kiyyaan isin dhufe baacoo gabaabduu bareedduu isin kofalchiisuu fi akkasuma immoo ergaa qabdu isin qabadee dhufe baacoon kunis tokko baacoon takka Abiyyi fi Jawaar jetti. Abiyyi fi Jawaar keessaa tokko gowwaadha tokko qaruutedha. Inni biraa immoo baacoon takka dura isinitti himee Abiyyi fi Jawaar booda isinitti. Baacoon kunis maalidha? Mucaa tokkotu intala wayii fuudhe. Warra baadiyyaarra jarri lachuu maanguddoodha. Haadha abbaan intalaa jechuudha. Achitti irraa fuudhe warri baadiyyaadha. Gurbaan ammoo magaalaadha intala kennanii fi fuudhee manatti hin galate. Guyyaa wahii akkuma tasaa ta'e intalaallee dhiisee kophaa isaa gara warra soddaa dhaqe. Yeroo warra soddaa dhaqu maanguddichi abbaa warraa mana hin jiru. Soddaatii isaa maanguddichi qofa jira jechuudha. Yeroo dhufu manni citaadha. Manni citaa warra baadiyyaati isaanuu maanguddoodha. Firaashni illee asuma jira. Iddoo nyaata itti dalagan illee asuma jira. Akka aadaatti keessummaa akka gara keenya akka aadaa arsiitti keessummaa yoo sitti dhufte marqaa fa'aa marqaniif. Maanguddichi nama keessummaan achuma firaashuma bira isima bira taa'a marqa kana marquu eegaltu. Innaa marquu eegaltu waktee tana okkotee itti marqan tana yeroo takka takka itti ejjetanii kana godhan. Akkasitti marqanii akkasumatti osoo marquu jirtu diingata harkaa baatee maanguddittiin dhuufuu xuut goote. Goonan mucaan callisuuf kolfii qabe. Dhiisuu ammoo soddaadha. Soddatti akkatti kolfuu hin qabu. San booda osoma kolfa kana qabachuuf jecha firaasharra shunquuqatu inni illee diingata baaq godhe. Maangudditti hayi ijaabdee jechuudha. Takkuma kaatuun illee itti lakki teessan tareefu isa waliin lamaa jedhee. Akkasii baacuun biraa ammoo nama lama jira. Tokko qaruuteedha tokko gowwaadha. Inni qaruuteen sun Jawaari gowwaan ammoo Abiyyi jechuudha. Nama Abiyyi fi Jawaar wajjii deemanii yeroo wajjii deeman mana ofii dhaqanii mana san keessaa waa mallaqa fudhatan. Mallaqa innaa fudhatan Jawaar dura dhaqe. Dhaqee yeroo inni iddoo mallaqaa san gahu abbaan manaa dhaqe. Abbaan manaa dhaqee sosocho'e maaliif mana keessa deemu jedhe. Yeroo inni sosocho'u Jawaar akkam godhe nyaawu jedhee sagalee adurreetti dhageessisee jennaan namicha adurreedha kana godhatu jedhee gad deebi'eera. Booda mallaqa kana fudhatee gara Abiyyi as deebi'e. Yeroo gara Abiyyi as deebi'u Abiyyi akkamii abbaan manaas hin dhageenye akkamitti mallaqa kana fudhatte jedhee jira. Garuu sagalee adurreetti dhageessisee akkasitti goomsee biraa dhufee akkasitti fudhatee dhufe jedhee hayyee jedhee dhaqee Abiyyillee. Yeroo dhaqu Abiyyi wayitanii mana dhaqee mallaqa san iddoo mallaqaa gahee sosocho'uu eegale. Abbaan manaa mas dhagee maal akka sosocho'u jedhe jennaan ana durree duraa san jedhe. Gummaan Abiyyi akkas goote ana durree duraa san jedhee sagalee yeroo dhageessise abbaan manaa dhagee akkasii qabee irraa fudhate jedhama. Wanni kun gara biraatti hiikkattanii akka irraa barattanii abdii qaba. Jechi kiyya kun amma kallattii hiika qaba. Akkasitti Abiyyi kun dogongoree Habashaa jala deemee akkasuma gadi jechuu barbaadeeti. Walaa buutuu like subscribe godhuun irraa mataa ammaaf akkasuma isin kolfisiisuu fi kanarra garuu baacoo duraa sanitti akka kolfitan nan beeka. Akkasitti horaa bulaa walaa buutuu subscribe like godhuun irraa mataa isin jedha. Bye.